Zara tabba barbadin kottu enen dhufa rakkoon qabu haa ta'u dammoo yoo jibbaa dhuunfaa taate jibbaa dhuunfaatiin kottu malee kuni sababa maallaqaan fakkaatu jedheen sagaleen jirtullee tana dhugaan jirtullee tana kanaaf bakka san illee dhaqiin si waaman hin dhaqiin mubee abbaan barbaade mana kee haa dhufu antanuma si malee burullee mubee mana Bilaal jedhamu sana dhaquun mi'a dhaquun wallaa laazim mi'a dhaquun hin barbaachisu anamma isaa fi farajii itoo farajii kana rakkoo isaanii maal akka ta'e naan galle halkanii guyyaa ajandaa buufatanii hin qabsoofnaa jedhu hin qabsaa waan isaan qabsaan hin beeknu nuti uummata keenyaaf qabsoofnaa naamina jedhu nama arrabsaati waan akka ta'e nuuf hin galle. Rabbiin kadhadhaa maqaa moota kana maqaa mana nyaatti waaminaan takkaa takkaa dubbadheen beekota. Isa yoon no guddee isa master naa bilbili shi booddee master naa bilbilin jedhan ani situ immoo barbaanne Woy Irraa dubbachuu dinna amma laataa jira baratuun irraa dubbadhe koo haadha galfata. lakkiin dubbatin ammallee dubbatin Fannoo dhiisin mubee. nuyyuu tuffannee dhiisne si dhiisiiti nuyyuu tuffannee dhiisne amma Kaaduu mala. yaaduma amma maasteraa Faraaji immoo namatti makiinatti dhiisin faraaji irraa dubbatte doonaan immoo haatuu faraaji gadi taate jechuudha. Gowwaadha minni baraan waan beekun hoolaadha. Wallaahi. wayyaadha ko Faraaji amma maal anaan jette mubee faasikaan ga'e jechaan jira maaster maachaartu Yoomi. harri meeqa harri tokko guyyaan jala bu'eera natti fakkaate. harri guyyaa tokko maaltu jira guyyaa Guyyaa sadii meeqa tapha? guyyaa sadii Guyyaa sadii. Woy woy. Maa. enna gaafa afurii mitire ayyaana Maa ayyaana nutti bullee. Maa nutti bullee sila waaqallee. Harka qallee jiran sila waaqallee. Siga arraa boru bakka guyyaa lama qofatu guyyaa sadi qofa jira guyyaa sadi qofa jira. Nga qabna amma waaqaluu birrii meeqa sangaan tokko. Inni qabama maali meeqa ta'a naggasaa gaafattee barana sangaa. Baranan gaafanne lakkin gaafanna malee. Yaa. Garuu jala bu'eera ta'uu yaada. Maa guyyaa Gaafataa sadi yes, gaadha yes, guyyaa sadi gaadha. Sangaa tokko turii yesuudha binni bareedan jedhaadha kayyaada godhu. Eeyyee. Gara keenya. Maayyaa mubee. Maal jettani maastar? maal kun waan jiru miree waa sadaqachuun namni haa gammadu gammachuun Yoo darbe meeqaan binnee naggasa? 91 binne miti. Okay. Amma sangaa guddaan isaa amma dhibbaa waan ta'e galuun isaa nama. hin dabalaa amma hin dabalaa gaazii nu dabalee Dhibbaa biyya shan maaliin deemartan gaariin deemaa jedhani akkami wanti sun dhugamaa guddata miilaan deemaa dheera mootummaan keenya Naggasa. miilaan deemaa Oo. kolesterooliidhaaf illee si fayyada miilaan deemaadhaan kiiloo keessanii farda hoggaa dhugaa meeqa dhibne farda hoggaa meeqa dhibne itti deebiin naan jedha biraatiin dheengadda beekta Yaa dirqama kaa maal godhare. Dhugumaam. Lafa daqiiqaa lafa duratti birrii 5 deemtu amma birrii 30 birrii 40. Lafa duratti birrii 100 deemtu birrii meeqa? Inni iyyuu hin argamu. Allah hin argamu ajaa'iba ta'e lakki kaleessoo bilbiloo akka naan jedhani yaa hedduu ulfaataadha garuu jireenya kana biyyi jiraachuun hedduu ulfaata beekta jechuun gaaziin beektaa nama naggaadee harka galee qabame malee gaaziin akka hunda dhabameeti miti kontirooliin hin jiru seera. yaa saamoon ammoo gallakkifamaa jira dhameera gaazichi keessaa kanatti iraan isin qabne yoo nu waliin galle hin ta'u akkasitti. Kifama dola kifama ya kastan karatu saja tadi. Lakki waan jedhudha. jechaa dhugaa jechaadha inti quban qabu neegoshiishiidhaan dhumaa jedhanii jaarsummaa qabatan jiru fakkaataadha waan akkasii kanadha. Innaa akkasii sangaan tokko barbaachisaadha. Sangaa gaafadhaa'ii amma karaa warri deemtanattis naggasaan baatee gaafachuu dandeessaa. Mee naggasa sangaa gaafadhaati booddee walitti dachaane
Maani mabri kuma shasha walta bosomani. Ya. Ayin bufna elak kalam agama denebo. Waggaa darbe baay'ee gammadanii turan warri buraayyuu ajaa'iba. Yaa akkasuma gochuun gaarii mannes. Ube ijoollee sanii maal goote ijoollee dheengadda Qatar hin jirtu. Ture Mube. beellamina fakkaata. Eda ture eda sababa mucayyoo irra ture mubiini. Har'a galgalatti qabame miti har'a galgala sa'aatii kudhanitti mana tokkummaatti Kuma jedhee achitti qabame. Mubeen inni viidiyoo hojjeteera galgala. dallaalonni takkiillee qabamtee jirti. Dhimma dallaala nama labaa ta'a dheengadda birrii meeqoon hin qaban sanillee qabamte. So dallaallee sana osoo biyyarra akkasitti fefee bareeda beeku. Kan biyya keessaa nun dhibu maaster biyya keessaa nun dhibu jira taanaani biyya keessaa baay'ee rakkisaani. Hin baddee mati maaster maaloodhaan biyyi nagaa miti. Wallahi hin badee baay'ee babbadee beektaan koo ramadaana keessa illee hin badee ji'a tokko guutuu ramadaana keessa guyyaa lama qofa horfee. Aanaan jedhu intiniitu baay'ate moo uummanni isinitti baay'ate moo kaambitti? Siddatanyaa baay'ee jiraachuudha. Godaansi. Hin jiraatu ammas hin mul'isaa qoe. Shoot binees hin mul'isaa suuta jedhee qoe. Okay. Yaada ko. Udah taati nagaa dhaga. An nagaadha mati hayyama keessa. Gajaatti gadhasti nama. Ani yeroo baay'ee na maayini diinummaa nama na ga'oodhe bakka baay'eetti argee suura kee de gaafa laaloo onlaayinii jirtu intalatti maamoru jedhe. Agama tokkummaa mana Gaza. Okay, esti. Oh, Kunoo amma takka Itoophiyaadha. Ijoollee jirtu ni Itoophiyaadha namni sadeetu ni nama. Okay, reefu dhufanii. Aya. Kunillee kunoo. Hello. Astarbin. Und. Ja. Okay. Kan jechuudha amma. Beeta. Akkasitti kanaaf. Maaster biyya keessa jirtan siseem lubbu. Biyya keessa hin jiru yoo dhufte asuma na biran tartu. Jarman yoo jarman dhatte maasteriin hin argatte. Oh, mashallah. Bakka maaster sidha maasu kooti ka. Rakkoo takka hin jiru. Ani waan baay'ee illee nama sadaqadhu ban. Kana jaala maal goota jarmanii sadaqannaa kana jaala maalidha seena? Ani kana jedhame. Doktor Biqiltuu Galchaa nu fitti. Jarmanii inni sadaqatte taanaa waan guddaa sadaqatte. Doktor biqiltuun waa tokko waan miilli gadi taa'u mucaa koo mucaan inni ni taate koo wanta ta'e wayii quruphisa taate koo hin teessu gadi. Gadin teettumi. Quruphisa. Abashaan isa? Nan jira moo hin jiru? Jirta. Biqoo jirta an qaalii teenya. Eecha baddee. Baay'ee yaadamteetta garuu yaa biqiltuu. Jira ban lubbu. Okay, lubbuu ta'ee raamuu naggasaa. Lubbuu ta'ee. Rakkoo maal qaba? Naggasa anu si yaadin sagalee kee amma dhaga'e guddee malee si nagarre ati naguma keeti. Jirta akkam fayyuma?
Doktor Biqiltuu lubbuu Dhugaa godhattee maastar nagasa. malee nagarre sagalee kee ammanni keenya akkuma. Jirra nagaa. Karaarran jiru ishee munir. Ani irratti mool. Sarka bikoo. Seenaan isa bara kotas naannaa turte otoo nan argin deebitee deebinte malee. Guddaa safaa tokko turreene. Amma laa jechuudha. Amma biqiltuun kun amma gizee nagaasaadhaan lubbuu jettu jechuudha. Akkasiin nama firiidamii taate asumaanuu tingi godhaa of keessatti seef godhaa laayennuu waan qabdu jechuudha. Namni waa qabu akkami lubbuun amma gosa ijoollee keenya wanti manatti hambisaa jiru wanti haadha manaa fi abbaa manaa addaan babaasaa jiru jechuudha. Gastii mubeekee kanaaniin tokkoffaa nambar waan sinii galee. Uskuuti ofii dhufanii adda baaranii maal balleessu mubeen. Gastii mubeera Akkama taa'anii. lubbuu koo jechaanii jirta micaa kanaan. Micaan lubbuu koo jechaarta gabaasaa cufaarta. Owwanaa isatti inni jechuudha laamaa jala yoo jiraatte qaasatti dawwaluu jalqabdi lubbuu koo akkamiin jetti. Kan kee hin jiru waan si hin jedhamu ati hin jiru kan Wayi Muniira. Kan Kana duratti gaafa kana wayye. miidiyaa kana dhuftu waan tokko hin dubbattu see. Garuu galleessa galgala taa'eetu waan jechuudha. Taa'eetu waan sitti golfaa ture galgala. nan dubbadda akkoo ani niman callisa malee beeka callisuutu waa caalamti. Hin dubbatta malee. Waa ho'isuu kana inni hin danda'u malee laama lubbuu kana namaan hin jedhu laan waan isaan beeku malee. Ilaan Yaa jennee baaftaan kaa kun ola baaftaan kaa lubbuu maal jettattan baate kun bakka maanatti dubbattanii Karaan itti daawwalan ta'uu hundi dudhiisa. maanatti dubbattaa baate. Ani lubbuu nafsee maaloo isa jedhanu kana hin danda'u ko na dhukkubsaaniin. Okay, wayyaadha koo. Wayyaadha koo. Akkasii waan ta'eef uummata koo booddee walitti deebinaa. Maal godhee si dhukkubsa Muniira aan hojjechuufi. La jedhina. Akkam akkam si godhanatti. Jaalalaan beektu kaasiin jedha tokko laalala. Hamzaa Jamal. Ani immoo hin beeku. Jaalalatuma dhugumaatti hin beeku. Jaalala amma nasirraa jaalalettanii yaaddu isin kun. Ayi. Asuma irraa argamu danda'a maal jechuudha jaalala jechuun maali? Dura haasofne irraa Muniira inni kun gaarraa miti kan wal jaalatu bara. Akkamitti akkanatti yaadatti? Ani itti namanu maal akka ta'e hin beeku malee ittuma namanu. Itti namanu fi nan dinqu sinin jaa. Nan dinqu ni nan. Eshi jaalala isa kamitti amantati? An jaalala isa namni seeru keessumaan yookaan wal baree karaadhuma daangaa karuma ta'e wayitiin rabbiin keessumaa asirratti wal barsiisullee asirratti argu malee asirratti ol ba'ee amma lubbuu koo maaloo koo jennaan laa. Jaalalli biifuma nama lafa lammaa jaalallee. Adaraa nam tokko haa hin jedhina. Anumti yeroo inni konkolaataa dhaabbachiisu haa hin jedha bakka sammuu Muniira. Ammasitti qabdii maaliin laatta dhammani? Ishii soddoma ol malee barbaadu jette soddoma guutteeti. Soddoma guuttee? Soddoma ol malee soddomaa gadi noo. Soddomii shanii gadi taanaan tu afurtama faa ta'an abbaa koo bishaan irra maal taate? Yaa akkas taanaan rakkoon qabatteetti. Ijoollee maali qodaa taphachuuf hin faana jireenyatti kalaale sammuu umuriin koon keenya ta'a. Anaan masin jedhee ijoollee wajjin hin taphadhotte soddomaa gadi daa'imaatti. Egaa ofii keessa sodaadha akka warra soddoma guunne. Wasaagoda isaan itti mi'ee itti mi. Oye good. Muniira. Wayyee. Yoo haay jedhan buloo godhe amma nani barreessutti. Ani wallahi asumarra dhufee taphachuullee naa ta'a malee ani haayin sun badaa natti dhufullee natti hin dhufasi natti hin dhufus garuu. Dhufe egaa kuno. Maaster. Dhaabbatu. Aanteen nadaajiin jira guddatan. Nadaajiin immoo jira aantee. Nadaajiin jira fakkaata hiriira qaba malee. Masooraa ishee inni sanarra jira. Gootara masooraa bukkee. Bakka baay'ee jira lakkasi adayaa baay'ee jira ture kaleessa waraabaa ture. Maal dhaqa malee salfii isaa amma kana eeggatee maali? Naannoo dhagaa amma jirtu. Ayi namumatu namni keenya koo rakkina jaalatti bakkuma argitetti kan beenzilaa sin hiriirti kan nadaajii naaftaa sin hiriirti. Isin jedhee ma hiriira maantee lafa ka'e. Amma irdaataa baranii mukkoo namni koo akka sooshaal miidiyaatti maal gochaa jiru biddeena hooma kana gadi babbaasee laachaa jira uummanni shufeeriif samoona kana. Hiriiruma bada bakka rakkinuma jaalata isin jedhee hiriira.
rakkinni isin hiriirsisaa jaalatee isin hiriira. Wallahi sa'aatii 11 darbe jennaan hin hiriiru makiinaa eessa iyyuu taanaan nan du'a malee. Naaftaan hin jira jedhamu fakkeenya. Naaftaan bakka hundaaf guute garuu hin hiriiru. Bakka ta'etti bakka hundaatti. Amma galaaniitii kanaan dura biiroodhaaf baarmeelii tokko fidani. Okay. Galaan amma jira akka barbaadde. Makiinaa xiqqoo qabatte jennaan galtee waraabbatta. Makiinaa guddaa hiriira waan ta'eef naannoo sana. Yaa kana inda'uun yoomii deengadda immoo galaanitti makiinaa kumaatamaan hiriiree jira galgala yeroo galu. Ati sarara maal qabda kumaatamarraa maal qabda shullukettee galuudha bakka leela taariik illu. Maaltu kana makiinaa gurguddaa faana si agarsiise. Beenzila maa hiriiruudha akkoo nama beenzila afaa maa hiriiru guutee uumee beenzilli. Beenzilli immoo sa'aatii lama booddee namni waraabbatu hin jiru kan si dhibu keessaa. Isaam. Isaan garuu ganama irribarraa rafaa olee sa'aatii lama booddee ka'ee haqee hiriira. Galgala waraabbatee rafu. Ayyee si ajaa'iba. Munira. Jedhaa kana kan tura booda walitti deebina. Maastera dawwali meedana silaa baddeetta. Si qoranna yoo rakkoo kee. Ati silaa sooma inni cabsee jette sooma sana soomtee bakka buustamu akkuma sanatti hirruutti hafta namni dhimeen amma kanaa yookaan namni amma kana ga'u sooma cabsee yeroo jedhu ammallee mataa keessa na jiraani. Ani yaadumani soomuun hin barbaanne cabsee utuu hin ta'in hin barbaanne waggaa 40 soome kunaan amma 40. Bakka waasaafirraa si dubbisaa nagaan naa tura hundi keessanuu sinan kabaja sinan jaaladha galatooma. Yaa waan waggaa 40 soome eesuma naaf alakka wadhee tanan dhiise malee cabsee miti beetta. Rabbi naaf alakka. Naan dhiise malee cabsine ani akka keetti gidduutti hin dhiifne. Astaghfirullah. Rabbi sitti lakkaayin. Haatan guyyaa 5 hin soomu jenne maaf soomuu dide guyyaa 5 moo guyyaa 6. Nata da jiya tokko mulu soome hin jiru kasammo. Siddistoo soomuu didee dhaan boqomuudha. Siddistoo soomuu didee jedhani. Kan maali? Shawwaali? Kan guyyaa 6 soomuu didee soomii fixxee kaate. Ani erga soomni bee guyyaa 10 akka saame soomeeniin. Ayyee agartee soomta ati soomta. Maal ati soomtu? Guyyaa 6 shawwaal. Inna ani koolaali gamaali kana yoo ofumaan ofin soomsisa beektoo muniraan hin jirtu ta'u muniraan jiraatti sooma dabaladhee iyyuu. Koo kan keenya koo sunnaadha koo guddataa sunnaadha dirqamaa miti. Ati immoo kan dirqamaarraa dhiiste koo min maalatu. Ay akka dhagayetti guyyaa 6 suni akka guyyaa 30tti lakkaa'amaatti hin dhagayin. Akka waggaa tokkooti. Akka waggaa tokkooti ayyee ilaalme. Waan guddaa akkamitti dhiisa nama? Sammuu gaafa muniraan dhuftee manatti galtu hin jammara bakka ammaaf hin jammara. Jabuu laala akkamitti naa hime namala waan guddaa soomuu qaba nama. Soddomaa dhiisii guyyaa 6 soomee chaartaa mummoo. Ay ati amma maalii nyaatanii amma teephaa nyaatanii amma gaadii dadhabuu sadan sanatti. Guyyaa tokko soomtee akkamitti guyyaa 6 deemte? Hamza Ahmadiin afaan buusuun iyyateera laamu been akka inni jaba baasu la bismillah. Ani wanni galaana nyaatu Oromoon kun maal argattan Ahmadiin irraa? Turumba duunii fi bonaan edda gadi deebifamaniiru takka jechuudha. Arrammoo Hamzaadha dhiisaa laa haafu. Mana eenyuutti? Manuma kanattuu Ahmadiin amma simbaa jala taa'ee dhaggeeffatee angubadheessa koon naqee olbee. Jala taa'ee dhaggeeffatee keetu namni argina achi nagalchaadhee barreeffate ala galfame maanna Ahmadiin erga silaasatti sinaasofta nan dhagaara maan akkamittiin rafeedha ishee. Abbaa kanarraa fudhatanii jedha yeroo hundumaa mucaa miskiina kana maatti taphattu garuu isin maa akkana gootu garuu. Yeroo hundarraa fudhata namni. Mubeessa walgumaa gaafii tokko si gaafadha. Akkam Ahmadiin walgumaa naazansiisuu jammaraa rakkoo. Nanni isaan tokkokiyyuu isaa jechuun nanni isa du'eetii beektanii miti. Bo'oo calluma jedhi bo'oo. Ati namni mucaatti waa jabeessaa rusi. Sin jaalladha man jedhiniin. Sin jaalladha jecha jedhu sana ni hiikkateera. Sin jaalladha jedhiniin.
Sitti meera roodibba. Mucaan akkan isirraan fagaanne sin jaalladhe jedhaayi. Sin jaalladha jedhaayi. Obboleessa kootetta. Inni immoo na jaallatti naan maal jedhe. Na jaallatti in saalfatte malee. Habibi. Achirratti arsimu saalfatte. Abbaa jabal welkaam. Isitu mucaa rakkina keessa galchee jaalala dhugaatii gate mucaan dafee. Ati obbolummaa dhabtaan jaalala dhabee. Nagaa hamdee. Jaaladha akkamiin godharee hay jaalala abbaa manummaa hin taane jaalala amaddiin baay'een jaaladhaan inaan eenyuun ulaa nama gastii kana jiru hunda keessaa namni amaddiinetti filadhu hin jiru. Hay. Muniira mucaan kun macarashaa isaa yoo inni sin xiqqeessin an rabbinaa xiqqeessu ta'a laalaa hundi keessan. Akkasin jedhani. Nan gargaara anis gaafsan. Anis nan gargaara. Hunda keessan caalaan si jaalladha mucaalaan jedha bor gaafa inni gasitti ba'e wallaahi warra gastiira taa'ee callume dhaggeeffatun baadiyaalii kaaseef. Raggaxoon ittiin dallanu amaddiinittan. Amma abdii Hussein jennaani machallaan tokko jiru. Machallaan eegee lombocaa jechuudha. Raggaxaara. Nan seensisaa gidduu kana wallaahi. Wallaahi hin seena gidduu kana. Haseen. Jaabuun jirta? Haseen miti? Bakka. Mee warri abdii Hussein Haseen jettan torba barreessaa. Abdii Hussein seensisi warreettan torba. Eessa seenaa seenaa? Bakka seenu qaba ana seensisaa na tergaateef shira. Na terge. Torba barreessaa. Maasha Allah wallaahi galatooma. Inseenaa miti inseena. Inseena bakka akkasaan. Jaabuun maal jedha qoyme? Jaabuun maal jettaa? Inseena. Jaabuu jirtaa? Baga gammadde ka? Jirra. Nambuusa qoy. Baga gammadde ka? Jaabu. Sukkaara fidii kottu. Namitti liqqiitti qachuusan mareera baga gammadde wallaahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bari kaleessa seeni naan jedhee bar. Doomaa ya doomaa liji. Lomboca eegee sibiilaa jechuudha. Madooshaa eegee maxxashaa. Mintaa maxaallee. Reettii bucuu tokko mortuu namaati bar. Mucaan hidhaatti galee jedhama maammeen. Reettii sabiyyii. Reettii finyoo baachuu hin dandeenye. Gaafa inni mana maammeen addaa kiisii geessu. Reettii bucuu tokko ija koota argi. Reettii bucuu tokko finyoo baachuu dadhabde jechuudha. Akka reettee deemtila. Reettii bucuu tokko harkisaana bira darbaara. Eessa keessaa ta'e miskiina koo karaarraa arge gatamtuu si karaarraa arge bakka mootummaatti keessaa dha. Eessa keessaa ta'e naan maammeen addaattiin kiisuu na qaararaan. Rabbumaan haraama sitti ta'u. Nyaateera jedhe kaleessa wallaahi. Lakkiibbo. La. Haraama sitti ta'u abdiin jedheeni. Haraama sitti ta'u. Reettii xiqqoo kana geessitee namaan kiisuun garaa nuti si danda'a jennaan wanni si galchuun jiru naan jedhe seeni naan jedhee na bira darbe. A'uuzu billaa nama rabbiin sodaanne akkanaa reettitti otoo argitanii bishaan kennitanii fi bira darbitu. Allahu akbar. Hundumaafuu seenu siin jedheera seenuu suusiitti teera mubaarakitti ramadaana keessa illee dawwalee na arrabsee jedhe. Maal barbaadde abdii maal barbaadde? Si wajjin haasa'an jiru abeebi doktora Hamza. Siini mageessa bitte inni jedhe. Maal barbaadde? Sheetti godhaanta jaabu ajjira jaabu rakkateetu waraab jettaa fi jaabu. Finyoo baachuun deebi akkoo keetti sheer godhaa jiraati. Leeba argaan jira sati sheer gootu. Eshi maal barbaadde seenteet ta'an immoo edda maasha Allah. Maamma eessa jirta tashii jirta lookishinii jaabuudha argi malee. Maalima. Harka wal qabatanii seenu. Si wajjin jiru wallahi mataadhaan seenaa. Wallahi jaabuun naa wajjin ni tabiibi waraana keessa. Karkarroo beektaa? Karkarrootti seenaa. Abeebi gaafa hoolaa bitee mana namaa raqanaan jettu baddeeti immoo hoolaatu dhufee jechuudha hoolaa san nyaate barnaa duuka deeme. Siigalee. Hoolaatu hoolattii ilma san nyaate sitti ilma xiqqoon fuudhee dhaqe sana hoolaatu na duuka dhufee hoolattii san nyaate jechuudha. Na wajjin nattee nyaatte. Obboleesso maal nyaanne isis. Inni nyaatte wallaahi laazim mamma garaan keessa reettitti silaa qolee baachuu dadhabdee jirti. Ati immoo maqaa tabbasuutiin bira gortee qixxee isaa fixxee
qixxeessa yeroo dhufu luqmaa tokko fudhannee kaanitti nagalti. Maal ayi fiigatee nyaanne? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله كده والله أنا ما لا تودي لباقة تسيكي سافن نجتة أبوتو لله سيجي دكتور رمزا maqaa ijoollee Dubaay malee itti nyaatee kee hoolaan garaa qabee jennaan jechuudha. Hoolaan gaafa hoolaa nyaatu hoolaan garaa qabnaan ati ka'ina fuudhii naan deemi kafta'ee makiinaa keessa geechiise. Ayede animmoo itoo tinu fi maal jechaa ture beektaa? Funyoon baachuu hin dandeenye reettiin suni. amantanii amanuu baattanii ila amma finyoon ila nan kaka quraana fideen kakadhaan oola reetti abdiin mana koo bira dabarse harkisee jechuudha. Finyochatirra gatii baasa. Finyochi yoo xiqqaate birrii tokko yookiin birrii lama. Nyaatee dhabdii garuu. Amma otoo gaafa sana walatti badde abdiin walatti barbaadu finyocha barbaada malee rabbii jedhaa walatti fudhaati finyoo sana adda deebisaa jedha. Nyaatee dhabdii garuu. Obboleessoo nyaanne. Wallaahi nyaatee. Nyaanne sin jedhe. Habibi sunuu sinitti guddate. Wa elaa kono dhageessanii sunuu nutti guddate. Ay maammee koo rabbi si haa baasu. Rabbi si haa baasu mucaan achittuu siriisaa jiru. Nutti guddate abdii. Wallaahi sinitti guddate waan fiddu. Bakka dhageessan amanee moo namanne la isinitti guddate sunuu jedhe. Reessu qalamtee ammamitti hidhame maammee Mubarak. Mootummaan tu argee. Hidhaatti nu suuraan kaafanne wantatti suura isheen jiru. Waajjirri qonnaa bineensotaa utuu argee beelladoota. Himannaatti bana maaliif? Waajjira qonnaa waan miskiina wallaahi dhorgaadha. Sabiyyii qaluun dhorgaadha seeraan seera addunyaatiin. Bara fixee tabbootii lafarraa. Yaa biyyaa waa tokko isinitti hima. Biyyi nu jirru Dubaay. Koy Mubaarak of qofaan tokko. Biyyi nu jirru Dubaay harkaan hin qalamu bakka qalmaatti qalama qeeraatti. Maaliif qalan jirri? Geesseen naan qalani. Baangaaliin hojii isii tokkuma kanan qalti siin birrii si fudhanna. Wushaa bakka baangaaliitiin qaladdoon. Warra bakka baangaaliitiin bayinan mallee. Qeeraa bakka qalmaatti qaladhaan. Salaamu alaikum abdi. Bakka inni maramee ba'uuttan qaladha malee baangaalii simkoo jalatti qaltuutti qaladdoon. Wallahi rabbi si jaallata abdi rabbi si jaallata hojii gaarii rabbiin biraa qabda erguma sana utuu mootummaa hin arginii karaarraa dabsitanii daftanii. Abebe wallahi isiyoon jalatti guddatte utuu waan hindaanqoon foolii siin beekamne hoolaa teetii hindaanqoon qalee keessaa ture. Dhiiga qabdii ofii akka mubbeen jedhu tuuma dhiiga qabdu hin fakkaattu. Dhiiga bichaadha. Nu qulqullaa'uu qaba garuu hangoonnan si gammadu mootummaa sun argina akkuma mubbeen jedhe gorraatanii lubbuun keessa argite suuraa reetti barbaadataara suuraa reetti ofumaaf koppii godhanii feesbuukii irraa fidanii wallahi ofumaaf feesbuukii irraa fidanii profaayilii godhanna. Mubaarak dookumentii kaa'uu jaallata. Kala suuraan dhumnaan gatii si wasanuu dandeenya. Reetti buburree wayii suuraa si feetee fidatan bar. Abdi. Koy namni akkana sitti duula koy waan akkana sitti duula soqaara warga jedheela. Ambeega maastar wallahi la jira kana waan jiran waan ummanne jalqabe wallahi bar. Maalidha maasteri wantitti waan ija guutu miti irra deebi'ee akka qalu barbaadaniiti. Irra deebi'anii nyaachuuf malee hottaa nyaattanii wallahi jiru. Ana wallahi billahi Mubaarak kana booddee yoo balaa maalii galee jiru. Abdii muraduu dhiisitaa. Namni dura ija nyaata beektaa. Wallahi qoy reetti ilaalu dura qoy. Inde haaruf ture reettiin as baate. Fidaan jira. Footoo si kaasee kaabsan abdii. Yoo maal kaasee jiru malee sichi kana booda. Shakkaan jedhani wanta kana. Mubaarak waa malee konfidensiitiin akkas qofforee barbaadaa jiru. Ta'ee aroonno. Wallahi Facebook irra barbaadaa. Rabbi annan kakadha Facebook irra barbaadaa. Afeera jechuudha. Sana akkuma maammessi erge koo waatsaappii maammessa sagalee ilaalu. Yeroo inni fuudhee deemu dadhabdee ciiftuu sana fiduu dandeesse. Reetti gogoota jira abdii. Abdii waan namni ilmoo namaa gootu godheeraa dhiisaa abdiittiin duulinaati. Nagaadha kasin garuu. Ajiib wallahi. Maal godhe indaanqoo bareedaa isaa bitee hin geessu. Maayi maqaa nu balleessa maqaa ijoollee Dubaayii maa hin nyaata. Reetti gosa sanaatiin walitti adeemamaa Dubaayii. Maal jechuudha? Amma kun nuufa lammaa'udha akkoo irraa fagaatanii jiranii gidduu kana. Hunda balleesse sa'uyyeen reettii uqqattuu ciisaa deemtu jechuudha.
akkamitti harka mana namaa dhagaa? Isa deemtu jechaa jabaan. Dhukkuba qabdi moo? Maa kunoo suuraa siin ciiftu fidalaamu. Bar sheexaana fakkaatti wala kan arginu beeku. Maali abbaan jabalillee abdi akkana jedhan ilaa dhageessee ciisaa deemtu jedhan maa dhukkuba reetti dhukkuba qabdu bitte moo maanni namni Reetti haate irraa duute geesse maafsan. ilaa jaabuu awwala kan dubbii kana kaase jaabuudhaani. Reetti yatiima. Yatiima haata irraa duute jechuudha. Finyoo baachuu hin dandeessu jedhan kunoo. Finyoo sana tarra gatii baasa. Utuu reettiin sun badde abdiinii reettii sana dhiisee ataraa reettii fudhaa finyoodhuma sanaa deebisaa jedha. Maa kana jaala maaliga? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tummoo yeroo sana mootummaan qabe. Maa silaan hundi keenya maraanne malee abdiin kunoo tokko reettii kanaa geesse mootummaan qabenne immoo isaa iyyine kukkudha ofiree tokko. Maa saahiba keenya miti maa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi alaadim. Baguma rabbi si hambise abdii koo lamuu waan akka kanaatti hin deebiin. Yoon bareedaadha fakkaata. Sii gadi gadi dhumeera bareedeerta bakka. Yoo borciin abdii dhume dhaggeeffadhaa. Yoo borciin abdii dhume gaarii Kilimanjaaros. Maal kun koko argamaa jiru. Abebe mul'ataan jira wasaar wantaabin. Background nu godhe mube rabbii jedhi background godhe ilaalaa. Ma ati sirriitti narratti darteen yommuu abadan hin mul'atu hundaabin wallaahi billaahi. Background nu godhe wayfan jedhe wajjin kaan abdii rakkoon qabu. Ol kaatee dhaabatteetti. Awuuzu billahi min shaytaan rajim. Injenniyaan. Warabbii yatiima reettii kun. Ol kaatee dhaabatteetti. Ilaala. Isii kana booda sababa argachuu mubaarak. Finyoon baattii kun abbaa rabbii jedhaati. Finyoon baattii rabbii jedhati. Maal rabbii sodaadhu si nama walaa fidde. Biyya kanatti daa'ima horii daa'ima nyaatama jennaan namoonni narraa baasi wayini. Wallahi rabbi zinni. Ruushi lootaa kooti ni si nyaachiseera. Namichi reetti kana qalee abaaramaadha. Abdi dhuguma wala sirriitti kana abdi. Kan qaldiidha. Kan Muniiraan gaafatte naateera naaf. Abdi sirriidhaan reetti mana. Lakkii boo kanan geessu abdiin nan kakadhaafiyaan. Miitira jirta abdii miitira jirta. Muniireetti qulqulluudhaan isaatti hin beektu. Jallabeeti. Biyya kanatti barsa biyyi isin guyyaa sadii keenya nima nyaatamte naan jedhe kanuma see geessiin. Nan jedhe mube gaafa borciin abdii qannase maaliin godhaa jette badhaasa maaliin kennaa jette maatiif abdii nama waa'ee borciitiin maal wal qeequu kaataniin namni biraa namni meeqatu isin qeequ kan jiru lafa jiru. Borciin abdii dhageessaa borciin abdii namicha sabaaliyaa keemu maal jedhama mucaan jummaa namni tuqe nama makkaan tuqe jedhe sun. Abdi. La keto. Abdi. Akejeto. Daku di sani. La ilaha illallah warning darbat la kulo garasa ilala. Insabe. Garasa ti jecha. Marida. Garasa ti jecha warning darbat garasa arkise jechuudha. Lombocha eegee sibiilaa. Warning jenne garasa. Jaabu sin jaalladha sin kabaja obboleessa kiyya qaalii kabajamaa ati yoo dhuguma jaalala ijoollee keenya jira yaani nu qabaatte akka nu si jaallannu jechuudha. Mubeedhaaf abdii mana ispoortii sana fuudhii dhaqime makiinuma keetiin. Maal jechuu barbaadde? Abdiidhaaf mubee. Dayyuusa. Abdii naannoo godha keetti galeeraam. Qurxummii jechuudha maal jechuu barbaadde? Mubeenoo. Mubeen saatii kamii mubeen namaan bulaa waan akkana. Abdiin mu'aalee dhaqee gadi tajjalameera oo dhaqee. Gosa yoo isin itti jabeessite miti. Muniira dhaggeeffadha. Kan mubee xuncaa nagarreeti. Garaan immoo michooti dha malee borciin jedhamu inni akka kan mubee kun michoota noo dha bakka. Abbaa jabalii fi dhugaa dubbannaa. Maal dhugaan kana jaale maa inni michootii ta'uu isaa maa hin argine yeroo idee. Xuncaa qofa argisiisi. Garaan sun immoo michooti koono. Yoo maa inni. Maasila qomni bareedaa kan jira bariitu gara tokko waa tokko kana keessa eeboon keessan ba'u kana keessa. Kanuma. Daratiinis jira.
Daratiin jira baay'ee. Daratiin sila jira baraa duucuma keessatti kakkalu barbaada malee badee jiru. Michootiin dhufe taanaan michootiin jira taanaan bakka asitti tole taanaan qaalle jira miti ofumaan dhufe. Michootiin nama malee borciin Abbaa jira. Jabalilaa manni kuni wal sossobaatuudha dhiisa Abbaa Jabal. Taani abbaan Jabal biyyuma ta'anii baasanii edeen shakkaaran immoo muniireetuma ol qabanyu. Ajaa'iba rabbii. Biyyatti namni hin baasu tarii hin baasammoo. Abbaa Jabal ofii jedhaniiti isaan akkana haasa'aa jiran. Nan shakki warabbii nan shakki. Borcii miti hankooti daratiitu jira tuncaatu jira kankoo. Namicha tokkotu gaara keenya liqoombarii fudhatee siin kun eeguma liqoombarii fudhatee dhuftee jedhee beektaa. Isiin kun eeguma liqoombarii fudhatee kan bulchiisa fudhatee dhuftee maalan godha gaadhanii. Noora. Maal ta'e beektaa jaboo mubeen jiraane yeroo keessatti bara mubeen duraan ispoortii hojjaa ture yeroo ispoortii dhaabutti bakka jira miti michootiin dhufee naane baasa malee nama bilaakii qabuudha maal taate ati jiimii cunqursuun immoo maa inni siyyuu maal fayyade. Maa rakkoo miti bara bucuuruma siyaanii fayyaadhaafis bareedaa bucuuruma siyaas takakkalatan uffan maliyan. Amma takka naan beektaa yeroo hunda makiinaa keessa taa'u waan ta'eef rakkoo jabaadha. Abdiin haarii koo dhaqeetti galeedha rabbeedha. Abdiiniif mubee yoo mudhii kanaa ol akka keetii ta'an jaabu. Ani wanta ta'e wayin lafa kaa'aniin. Mubee diinee cimaa baanee deemaa jedhamu Muniiraatiin. Doktor Koyaa Gamaa. Nagaala maasterillee jirtanii warri dhuguma Hamza Doktor Hamza. Laa ilaalcha maaf taadheeran. Abdiinii fi Mubaarak yoo abdiidhaaf ilaa mubee dhala. Abdiiniin mubeen hin jedhaa dhala. Nam tokko jedhaa. Raggati malee barbaadde Mubaarak bira teessee akkas hin jettu. Rabbiin kushee dhaqi mana banadhu. Isaa jecha kun ikkoo Doktor Hamza isaa jecha. Laa ani nan qaxxaaman jedhe. Dalga waraanaa jirti. Abdiinii fi mubeen yoo borcii kana qannasanii jarri akka ijoollee ispoortii akka jaabuu kanatti xuncaan jiramu xuncaamu maal jettan abdii ol galchaa abdiin natti dhaaddataara jala kanatti rakkoon qabu rakkoo maaf dhabamaa rakkoo maal dhabdamaa rakkoo guddaa qabdan iyyuu malee siif lammaan. Obbira ciibsee rafuu sodaatan iyyuun sin jedhe. Amma inni ga'u yoo barbaadu. Yoo natti agarsiise tokko guddinaa fi bicinaa miti koo Abbaa Jabal waan akka nama ispoortii tokkooti jechuudha. Dhuncaa yoo ta'e immoo sin jedhe. Obbira ciibsee rafuu sodaata. Amma inni ga'u. Gaafa dhummu bee soba jedhu kun as bayinu bira jira. Maayinu caqachatta. Abdii Hussein Muna si haadhaa mi bareechi ajjala jira dhagaa jira. Mubee ati mootummaa abbaaf ta'e Muniiraatti argisiisanii warra balgaabaa nama rifachiisa waan ta'eef an akka kootti nan sodaadha laa. Kalas fiisha galata jettee rabni fiisha galata Abbaa Jabal. Si shakkeeraan. Abbaan Jabal. Si shakkeeraa ton taane kun ittuma yaadanii maraggataa jirti Muniiraan wallahi itti yaadee maraggataa jirti. Muniiraan ragganne ko Muniiraan akkasii maraggataa miti ilaa jara kana lammanuu nan jaalladha bakkee ilaa jara kana lammanuu nan jaalladha garuu biyya kanatti ilaa abdii ol galchiitii iddoon jirutti dubbadhu. An abdiin mana dhagaa jira ko jara kana lammanuu nan jaalladha garuu ilaa waa tokko isinitti akka obboleessaatti nan kabajaanii istaayilii jaraatu nuun taane baraagaa istaayilii jaraa nuti itti muqamnaaniin. Abdiin baas abdii irratti naasaa hafanii istaayiliin isaanii nama raggatu. Wallahi Mubaarak gara jabeessa. Jaabuu jechuudha. Yoonni gara laafessa baqa Mubaarak. Jaabuu akka obboleessaatti obboleessa keenya innati keekii dhaafi mana nyaataa geggeessitee wal affeertanii asiin na fuudhe achiin na fuudhe affeerraa nati jara affeertu yoo dhuguma affeertee jaallatte ispoortii affeeriin hin jara kana lamman bakka allaqee. Maal guyyaatti fedha keetiin malee namni gaafa keef hin ta'u godhe ispoortii. Fedhanni inni fedhattu irra fedhatu. Keekii nama affeeranii.
Yoo miira isaan qabdu fedhii isaan qabdu ta'e koo ما يوميرا سان كم نبري وانت تيم بري منيرا والله لازم سوسي تاتي يو سوسي ستين تاني كون ما تدقون bakka akkas bakka ani kanan beeka ispoortii jechuun ofii masaayyuu suusiidha bakka oguma saatii fuu suusiidha saatii kennuu fi barbaaddi eeyyen abdii nama garuu suutii isaa godhataa jira mubaarik tun urkaan luma malee tuma ta'e mubaarik immoo loowun isaa waan biraatu hin taane biiziidha yeroo hunda Isaadha wallaahi. bakka manattaa